Hiriyaa kiyya dhugaa naafis baga geesse qilleensarraanis ta'uunis eebbise naaf jiraadhu umurii dheeraa eegaasiin jedheera. Quraanni siif gaaddisaa baay'ee na gammachiisa. Quraana yoo jennu qubeensaa meeqadha? Waamichatti salphaadha. Kan qara'ee beekutti waa'een isaa jabaadha. Biyya namaa teessee rakkina meeqaatam keessa dandamattee hadha gadi buufatte. Wallaalaaftuu miti wanni ati argattee itti hojjechuu malee maaltu si hanqate? Anaaf siinaa jedhuu rabbumaa guddaanuu siyaa qanansiisuu waanuma hundaanuu. Harroo fi barattee borii barsiifachuun qooda kee haa taatu. Shafaasiif haa taatu. Shafaasiif haa taatu gaafa duniyaarraa kaatu. Bakka ofii jaallatus jabbaarsi haa kaawwatu. Quran is like a river, a never-ending stream. Quran is gift from Allah. Allah is gift of Quran.